sabatu awali dirmanu numa wali kuni ana biramanu Oromo lamiko awali dirmanu numa wali kira ana biramanu Oromo sabatu awali dirmanu numa wali kuni ana biramanu share agora inu wala Oromo rati dubana ya Oromo sabatu awali dirmanu numa wali kuni ana biramanu share goda ala yero rati kesumma kawaja kawadin jira walin turti gari gona ya Oromo sabatu awali birmanu numa wali funi ana birangamnu share goda invite nu goda ergawan heddu qabanne dufanne kesumma heddu qabadeen jira kesumman kiya wal simbarsisa share goda wanu madandinyu ada banu bira awali birmanu numa wali funi ana birangamnu 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 share goda undi kesano ergan kenna kana wote dubra no gaw da fi share no goda birmanu numa wali funi ana birangamnu awali birmanu numa wali funi ana birangamnu
awali birmanu numo wali boni ana birangam awali birmanu numo wali boni ana birangam awali birmanu numo wali boni ana birangam Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan keenya isin akka qabu jecha ammaaf tamsaasa keenya kallattiidhaan haala yeroo irratti mari'annu keessummoota hedduu keessummoota dargaggoota qeerroota hayyoota nama lama qabadheen jira. Hayyoonni keenyas Mo'ee Badhaasa Waaqaa Saladdiin qabadheen jira. Haala yeroo irratti waliin tu'an mee haala yeroo kana irratti mee akka yaada keessatti maal jettan mee isin? Okay, milki duraan dursitee affeeruu keetiif baay'ee galatoomi. Kanatti aansuudhaan keessummaa kee tahee daawwattoota kee hubeessisuun barbaada. Akkuma tu nu beeksifte ani Mo'ee Badhaasa Waaqaati. Yeroo ammaa kanatti haalli keessa jirru haala baay'ee yaaddessaadha. Tokkoffaan waa'ee dhibeeti. Dhibee koronaa vaayirasii jalqaba isarratti jechuudha. Kun akkuma beekamu kun biyya addunyaa guutuu waan burjaajessee harkaa qabudha. Inni lammaffaan immoo waa'ee baqattoota keenya kan baqatanii biyya ormaa keessa jiranii irraa dubbannee hanga isaan furmaata qabanitti argatanitti ammallee dubbachuun dhiifnu hin dubbanna. Tokkoffaa yaadni kallattiidhaan ijoon harkaanu qabu waa'ee baqattoota biyya Yaman keessatti miidhamaniiti jechuudha. Kanaan isinis yaada qabdan yaada nu gumaachitan asirraan lakkoofsa bilbilaa isiniif barreessinee jirra. Gama immoo Facebook warri immoo biyya biraa jirtan bilbiluu hin dandeenye messenjera kootiin messenjera Mo'ee Badhaasa Waaqatiin bilbiltanii yaada kennachuu dandeettanii akkasumas Facebook Salahaddin Tamaam jedhu barreessitanii bilbiluu yaada kennachuu dandeettu biyyoota biraa irraa jechuudha. Kanarratti isinillee kallattii yaada keessan bilbiltanii nu ibsuu dandeettu nutillee maal akka tahan akkam akka goonu garamitti akka deemnu furmaata wal wajjiin ilaalaa jechuudha. Hayyee isinoo akka yaada keessanitti akka qeerroo tokkotti ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti rakkataa jiranii biyya keessaa baqattootaan Oromoonni Walloo baqattoonni naannoo Sumaalee irraa buqqaanii naannoo Finfinnee guddina addaa naannoo Finfinnee qubatan rakkoo hamaa keessa jiru. Yeroon jiruun kun dhukkubaaf jecha gadi ba'anii hin dalagatanii erga dalagaa dhaabanii bubbulanii jiranii ammallee moojiin Ramadaanaa dhufaa jira. Jiini kabajaa dhufaa jira. Namni Ramadaana kana waa malee hin soomu. Mee Oromoof Oromoodhaaf maal godhuu qaba? Maal godhuu qabna? Akka amantaattis, akka namummaattis, akka rabboomattis maal gochuu qabna? Osoo maal goonee yaada gabaabsatee. Tole guddaa galatooma jalqabuma irratti isinis galateeffachuu barbaada. Maaliif yoo jettan lammiitu birmata jedhanii sagantaa akkanaa kana qopheessitanii itti yaaddanii waan akkanaa qopheessuuf jalqaba irratti guddaa galatoomachuun barbaada. Itti aansee akkuma isinuyyuu kaastan haala yeroo irratti keessaayyuu wanni guddaa yeroo ammaa kanatti harkaanu qabu akkuma dhibeen koronaa addunyaa kana yaachisaa jiru obboleewwan keenya Yaman keessatti rakkataa jiran baqatanii haala Yamanii keessaa kana yeroo hedduus agarree keessa dabarsinee beeknu waan ta'eef dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Akka yaada nama dhuunfaa tokkotti wanni godhamuu qaba jedhee akka dhuunfaatti yaadu yoo jiraateen tokkoffaa jalqaba rabbiitu fide waan kana hundaayyuu waan ta'eef jalqaba du'aa'iidhaan rabbiin kadhachuu du'aa'iidhaan bira dhaabbachuu wanni humnaan maallaqaan deeggaran osoo jiraate akkasi haalli akkasii sun mijataa miti waan ta'eef yeroo kanatti akkuma koronaaf miidiyaan hundi sa'aatii kanatti dhimma isaa qofa dubbataa jiru dhimma uummata keenyaa fi obboleewwan keenyaa nu dubbanne malee namni biraa namni dubbatuuf hin jiru. Ollaan iyyatu abbaan iyyatu ollaan namaa birmata akkuma jedhamu yoo nu dubbanneefi itti deddeebitanii isinis warri liivii waraabaa jirtan kun keessummaatu qilleensarra jira. Hello keessummaatu qilleensarra jira. Hello. Hello keessummaa kiyya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا والله الحمد لله. نجا والله الحمد لله. إيه نجد يسرعي؟ جيجان الرأي. جيجان الرأي. هاي. ألو. مي حال يرو إرتي كلين سر جرتو حال يرو إرتي المان أورومو بكتوتا أورومو يمني را
mootummaa Yemen keessaa baasee hedduu kanatti rakkataa jiru kanarratti maal jettan? Wallahi haala amma jiru kana keessatti haalli keessanillee baay'ee namatti tola. Akkasitti isinillee qilleensa irratti ol baatanii uummata keenyaaf gaarii ta'uun keessan baay'ee natti tole. Baay'ee galatoon isin jedha. Kanaafuu akkas ilmaan Oromoo bakka jira hundaayyuu miidiyaa hundaanuu nu ga'uun keessan baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee. Obboleeyyoon keenya kan rakkatan ka argitanii kaakuun illee akkasitti ka achi asariyaa kun achi ajjariyaa. Baay'ee. Ka deebi'ee immoo akka Saharaa keessatti dhamaas jiran kun ilmaan Oromooti sabateennaa deebi'ee obboleeyyoon keenya. Baay'ee dhugaadha. Akkasumatti qeerroo biyyattii teenna sanaaf argitanii humna ta'uu danda'u keessa jira. Akkasitti haawwota keenya obboleewwan keenya dubartoota haadha ilmaanittu keessa jira. Baay'ee. Isaan kanaaf sagalee ta'anii akkasumas sagalee taatanii akkuma isin sagalee taatanii uummata keenya kanaaf argitanii lallabaa jirtan kanaaf. Baay'ee. Bakka jirrutti ilmaan Oromoo bakka jiran hundatti akka sagalee ta'anii fi miidiyaa hunda nu ga'ee ilmaan Oromoo keenya kan rakkatan kun argitanii miidiyaa hundarra nu ga'ee rakkoo kana keessa akka mootummaatti sagalee ta'anii fi iyyinee rakkoo tan keessa ba'an jechuudha. Dhaggeeffataa keenya yeroo rakkoo baqattoota Yemanii kan miidiyaaleen biyyoota Arabaa hedduun kan akka Aljazeeraa, kan akka Arab News, gaazexaa yaani bal'inaan irraa haasa'an jiran kanatti miidiyaaleen biyya keenyaa callisuun kun maal irraa isinitti fakkaata? Wallahi ka haalli miidiyaa biyya keenyaa kun callisuun baay'ee akkuma argitanii ka isin jettanitti baay'ee nama dhiba. Jedhuu dhabni ofii kanatti akkatti odoo arganii arguu hin dhabne. Lammi ofii kanatti callisuun baay'ee argitanii nama dhiba. Akkasitti callisuun isaanii kun immoo baay'ee isaaniiti. Argaa jiru irratti jechuudha. Namoonni 18 nu daawwataa jira. Osoo immoo qullaa dubartii qullaa jirtu isinitti agarsiifna. Osoo immoo ebaluun kana waan isii gadi baafna jennee nama miidha kakkara daawwatu waliin nu beekna. Egaa dhiifama isiniin jedhaa rakkoo teeknikaan mudate. Lakkoofsa bilbilaa achirratti isinii kenname qofaan bilbilaa dhiifama rakkoo teeknikaatti nu mudate. Mee namoonni jirtan tun sheer nuuf godhaa, namoonni hunduyyuu sheer godhaa, namoota hedduu bira ergaa hedduu bira nu haa gahu, baqattoota kana Yemaniin jiran, baqattoota ilmaan Oromoo kan Itoophiyaa akka ilma namummaatiitti maal gochuu qabnaa, maal walii godhuu qabnaa, maal waliif dhaamuu qabnaa dhimma jiru irratti haasa'aa jirra. Keessumas qabadheen jira. Kanaafuyyuu sheer nu godhaa. Sheer isinirraa feenaa namoonni hedduun ergaa kenna kan haa dhaganii fi hayyee hello keessummaa qilleensarraa qaba hello keessummaan kennaa bilbilli isaa nu harkaa fadda citee jira. Kanaafuyyuu mee sheer godha. Mee osoo dubartii takka qullaa baasa jedhee hagami osoo dubartii takkaan jedhe keeri irratti waliin gargaarru wal bira dhaabbannu mallaqa nuu kennaa miti. Ummata keenya ka dadhabe gargaarra, ummata keenya ka dadhabe waliin dhaabanna, sagalee taanaa kan sagalee dhabe jennee mi'atti haala yeroo kanarratti dhiifama walii haala yeroo kanarratti mii namoonni keenya kun itti fayyadamu sooshaal miidiyaa kanarratti wanta gadhee tokko hawatanii daawwatu sheer gochuun walii baay'isuun hin argama. Yeroo waan gaarii dubbatu immoo hin argatu. Kanarratti mee maal hubannoon ummata keenyaa kun maal godhamuu qaba mee akka hayyuu tokkotti yookaan aktiivistii tokkotti? Ilaa ani akka mu'eetti waan san jedhu milkii akka mu'eetti uftee dubbadha jechuudha. Akka kootti namni tokkos na laalu namni tokkos na laaluu baatu kudhan illee na laalu tokko na laalu anaaf takkaadha. Maaliif kun yaada koo babbaay'atii akka namoota bira ga'uuf malee waan biraatii miti. Sun dhimma dhuunfaati. Abbaan suuraa qullaa agarsiisee dhiisee sallaaluudhaaf akka namni hawatu hin beeka. Nuti immoo jechuudha dhimma walooti kan nu dubbannu, dhimma tokkummaati kan nu dubbannu, dhimma uummata miidhameeti kan nu dubbannu. Waloo kennaaf immoo nuti walii jechuudha. Waliif birmachuun nurraa dirqama jechuudha. Akka kiyyatti namni tokkos nu laalu, namni lamallee nu laalu, haasaa keenya addaan fufnu, karoorfannee kaan addaan hin cinnu itti fufnaa jedhan. Maal jette Saladdiin? Waan gaarii kaastee laalcha uummataa irratti iddoo guddaa kennuuf hin qabnu. Sababbiin maaliif addunyaa yeroo har'aa kana maaltu harkaa qaba yoo jenne waan khayrii qabu irratti namni nama laalu xiqqaadha.
dhugaa jirtu garuu dubbachuuf immoo abbaan dhugaa amma boodallee deebi'ee akka nu laalu abdii qabna. Kanaaf baay'ee waan naan barbaachise jechuu barbaadeeti. Dhimma laaluu uummata irratti akkasiin jedha. Dhimma mootu waa'ee baqattoota uummata keenya Yamanii dararamaa jiranii kana kaasuudhaaf wallaahi dhimma nama yaachisu silaalle dhimma waan guddaa uummanni miliyoona laaluu qabu. Inumaayyuu asii achi nu jechuun baannuyyuu itti nu deddeebi'aa liivii kana nu seenaa nu dubbisaa miidiyaa hundarra akka nu ga'u jedhanii dhimma achi as dubbatamuu qabu asii achi gaafachaa jirra. Dhiifama wajjin milkiin uummanni achi as nu gaafatuu qaba ture waan kana. Maaliif guddaa galatooma isinis warri liivii waraabdan kun namni namaaf qabu keessi isaa madaa namaaf qabu waan akkanaa kanarratti wal deeggara waan akkanaa kanarratti wal cinaa dhaabata. Kanaaf warri nu laaluu daawwachuu barbaadu daawwachuu qofaas osoo hin taane laayik sheer godhee uummata bira hunda bira akka ga'uu fi miidiyaalee addunyaa kanarra jiran hundi haa dhagaanii fi dhimmi waan kana dubbataa fi jiru furmaanni gama kanaa yoo waan argamu taate akkasitti nu adeemanii jechuu barbaade. Asirratti Saladin social meediyaan wanni namoonni nu daawwatan kun ani jedheef share akka nuuf godhaniif gaafataa jiruuf uummanni kun uummata rakkataa jiru miidiyaan immoo addunyaa irratti hanga dhiibbaa godhu dhiibbaa inni godhu namni kamiyyuu ni beeka. Fakkeenyaaf Aljaziiraan biyya xiqqoo Qaatariiti kan qabdu biyyi xiqqoon kun dhiibbaa addunyaa irratti wantoota hedduun ittiin godhaa jirti. Ittiin gootu keessaa tokko miidiyaa isiiti jechuudha. Kanaafuyyuu miidiyaan waan hedduu waan ga'uuf dareewwan jiru irratti sheeriyoon godhanii yaada kun akka uummata ga'u. Yaadni irratti haasamaa jiru yaada dhimma siyaasatii miti. Yaada dhimma gandummaatii miti. Osoo an amma Jimmaan arrabsaa jedhee Jimmaa akkana tahee Arsiitu akkana tahee Wallootu akkana tahee Shawattu akkana tahee jedhee namni arrabaadhaaf waa hedduudhaaf laalaa jechuudha. Kanarratti immoo dhimma tokkummaa dhimma namummaa dhimma Oromummaa irra taree dhimma Itoophiyummaa irra taree dhimma namummaatii jechuudha kun. Kanaafuu dhimma akka namaa tokkootitti yaada deeggaramuu qabu irratti deeggarree sheer goonee uummanni yaada kana yaada ittiin ga'uu qabu kana kallattiidhaan seenee namni hayyoota hedduutu jira kan nu daawwatan keessa. Kallattiidhaan bilbilli keenya achirra jira bilbila keenya kanaan bilbilanii yaada uummata kana osoo akkana goonee haala kanaan gargaaruu dandeenya haala kanaan rakkoo uummata kanaa furuu dandeenya yoo maal goone fakkeenyaaf haalonni biyyoota kan ittiin furan keessaa tokko imbaasiin Yamanii jira imbaasiin Suudii jira kana hoo haala kamiin mee imbaasii kana deemnee hin dandeenyu haala kamiin osoo gaafannee ka furmaata uummanni kun nu argatuu danda'u uummanni kun yoo beekte anis karaa kanaan inni dhufe waan ta'eef ni beeka. Achi mootummaan sun ol ari'aa kun asii gad ari'aa jidduutti beelan miidhamaa jira biyyattuu namni gale tokko kanaafuu rakkoo kana irratti furmaata barbaachisaa kallattiidhaan bilbiltanii bilbilli keenya banaadha kallattiidhaan bilbiltanii seenuu dandeessu namoonni hedduun akka nu daawwataa jirtan abdii qabnaa sheer nuuf godhaa invite gruupii irratti nu godhaa kanaafuu waliin haasofnu sheerri nu godhaa garee hundarratti nu dabarsaa yaada kana waliin haasofnu daawwachuu qofaa miti isinillee seenaa itti haasaa yaada keessan ummataaf dhiyeessaa furmaanni kana ka jedhu hayyoota hedduutu jira mee kanarratti haasa'atee jirru tokko. Okay, guddaa galatoomi an dhaggeeffattoota keenya waan jedhuuni waa tokkoon jedhaan nuti hawwii koomentii illee hin qabnu hawwii koomentii akkasumallee wanta kana kan dubbanneef na argaaf miti jalqabuma mee maal gochuu qabna jennee teennee mari'annee akka itti ummata kana ittiin gargaaruu dandeenyu maali yaada walitti buufanna namni jechuudha mallaqa qofa walitti buusan hiikan qabu yaadallee walitti yoo buusan waan guddaa tokko ijaaruu danda'an jechuudha yaada ijaarumsaati kan dhufeenu amma yaada akkamitti gargaarratti kan dhufeenu amma malee koomentii barbaachaaf yookaan immoo haasaa biraa na argaadhaaf yookaan immoo asirratti baanee waan biraa jechuuf miti jechuudha kan isin hunduu beekuu qabdanii Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammaaf keessummaa tokko qilleensa irraa qaba keessummaan kun irraa yaada fudhadha hello hello Alo. aywa Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lihat aja kena perkata cinta waktu jirah. haye Masya Allah bagi anak sekolah ya ada jorah atau di sini. aye Jabata istiqfa anu siya ada kalau mal dia siya dia. haye Namun kena social media namun tak dikatulnya nama cinta waktu kena ada berbeda juga. haye haye Inna ganna perkataan nam untuk agama. Ma ni agama namun awan kana awan suka biya ke kaum sabar dan kana awan dua tu juga dan share baik itu baik itu namun mereka ya ada kana kota ini rapai dan juga awan kita ada orang kana social media awan dema juga untuk kata haye Mufayyadu kana wani kadi kana kun mufayyadu kana rafa ko kan awan gari oleh ada bertemu juga berbeda haye
yaadni keessanis sirriidha gaariidha yaada qabatamaadha yaada ijoodha yaada bareeda sosoormaanii waan dhalaa takkaarraa yookaan guddiyuu waan gandummaa tokko barreessee dhiirra beeksifati jecha takka osoo barreessee gadhiisee nama meeqatu koomante yookaan baay'eetti kan namni beekama hun. Wanni akkanaa kun immoo nu barbaachisu waan akkanaa irraa qasadhaa biyyaadhaas immoo biyya tokko akkamitti galatoomaa jira. Hayyee ulfaadhu galatoo mee ati akka yaada furmaatatitti baqattoota Yaman irraa jidduutti rakkataa jiran kana ta'ee kan biyyatti rakkataa jiran kanaaf yaadni furmaata ta'etti keetu maali? Akka mataa biyyaatti akka mataa biyyaatti yaadni kiyya wanta fakkeenya foormatiin haasa dantaa irraa jechuudha. Afaan biraatiin jijjiiramee qabatee afaan ingiliffaatiin maaliif akka qaamni dhimma kanaa ilaallatu sagalee kana dhaga'ee uummata bakki fidate akka uumarraa akkasuma biyyuu waan garaagaraa. Hayyee ulfaadhu kana waan kana baay'ee gochuudhaan sheer gochuudhaan laayii gochuudhaan akkasuma biyyuu yaaduma kana fakkaatu afaan biraa keessatti uummata keenya sagalee haa nu bira haa dhaabannu. Hayyee jechuu barbaadeessa jira ta'u. Hayyee galatoon ulfaadhu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti dhimmoota keenya kallattiidhaan seensifnee waliin mari'ataa jirra jechuudha. Kallattiidhaan seentanii yaadni furmaataa kana osoo ana ta'e osoo obboleessa kan koo ta'e osoo maatii kan koo ta'e waan silaa taanu nutu beeka. Akkasitti haa yaadnu. Kanaafuu yaada furmaataa kallattiidhaan bilbilee nuti koomentii barbaacha yookaan maalii barbaacha miti. Kana osoo barbaadanii haala salphaadhaan namni koomentii waan fedhe isaa argata. Kanaaf osoo hin taane ergaan keenya lammiiwwan keenya rakkataa jiran kana haala kamiin akkatti gargaaruu dandeenyu dhaggeeffataan keenya tokko asir koomentiidhaan barreessee imbaasii Yamanii cufaadha jedhee yaadonni akkanaatu jira. Hayyee imbaasii Yamanii kun cufaa yoo ta'e mee haala kamiin uummata gargaaruu dandeenya? Mee akka yaada dhuunfaa tokkotti akka nama qeerroo Oromoo tokkotti asirratti mee maal jedhu? Hayyee dhugaadha yaadni bareedaan silaallee jiru amma osoo danda'amee namni konneekshinii takkaayyuu hariiroo warra imbaasii kanaa wajjin qabu jiraatee dubbifame baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaan imbaasii Itoophiyaallee dubbisanii waan biraa yoo dadhabame uummata kana biyyumatti galchanii haalli koronaallee sodaachisaa yoo ta'e ifamaa keessummaa tokko qabadhee jira. Keessummaa qabadheetiin jira. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Nagaadha wallah alhamdulillah. Eenyu jedhee sarrayi? Asuma biyya Saudi Arabiyaa irraa Saladdin Oromiyaa jira. Hayyee Saladdin keenya. Baay'ee tokko yaadni keessan hedduu tokko namatti tola baay'ee waan silaa jechuun dubbatamuu qabu. Hayyee. Hedduu namatti tola jechuun barbaadetti kanarratti waa'ee dhimma ijoollee Yaman irratti ani yaadni an qabu fakkeenyaa fi warroota Facebook kanarra ba'anii aktivistiidhaaf hinjaanii haasaan warra akkasuma jechuudha gandummaa wal qabatee warra jechuudha siyaasa wal qabatee wantoota hedduu haasaan kanneen irraa wal qabatee walumaa galatti uummanni keenya jechuudha yeroo ammaa kanatti akkuma amma isin jettanii addunyaa yeroo kanarratti jechuudha siyaasa osoo hin taane wantoota garaagaraa osoo hin taane wanni amma addunyaa irratti xiyyeeffattee deemaa jirtu waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii jechuudha. Kanaafuu jechuudha yeroo dhukkuba koronaa vaayirasii kana jechuudha akkuma beekamu jechuudha nama jechuun gargaarsi mallaqa illee wanta akka gochuu hin dandeenye. Osoo mallaqni waan nama akka godhu taatee jechuudha mootummaa addunyaa jechuudha warroonni jechuudha ni beekta jechuudha fakkeenyaaf warroota akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaarra jiran kanneen jechuudha of baraaruu danda'a sii galee. Kanaafuu dhimma ijoollee Yaman kana irratti wanti nuti gochuu qabnu jechuudha ijoolleen biyya alaa keessa jiranis taate kuwwan akkasuma biyya keessas warroonni sagalee ijoollee kana arganii dhaga'anii jiraatan qaamni jechuudha fakkeenyaaf irra hedduu keenya irratti xiyyeeffannee jechuudha gama jechuudha mootummaa jechuudha gama mootummaa qaama dhimma ilaallatutti akka wanni kun akka nuuf dabu ijoolleen kun fakkeenyaaf ol deemanii illee ol seenuu hin danda'anii. Haala kamiin akka dhimmi ilaallatu qaamni dhimmi ilaallatu nu gochuu haala kamiin dandeenya mee akka nama dhuunfaa keessatti maal osoo amma si hin danda'ama akkiitti haala kamiin miidiyaa qaama dhimma ilaallatu wanti kun ga'uu ni danda'u fakkeenyaaf warroota hordoftoota hedduu qaban laayivii kana waraaban hordoftoota hedduu qaban akkuma hordoftoota warroota jechuudha warroota siyaasaa kana keessa deeman akkuma warroota liivii waraaban hordoftoota hedduu qaban akkasuma jechuudha biyya keessaas hordofanii yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf namni hordofu ni jira sii galee. Kanaafuu jechuudha irra hedduun keenya hundi keenya yoo jechuudha warroota duraan waan kanarra warroota siyaasaa keessa deemanii haasaan irraa wal qabatee kaawwaa irraa wal qabatee gama dhimma yaa ijoollee Yaman kanatti xiyyeeffannee jechuudha waan kanatti osoo yaannee
gara isin akkas gara sosoofnee baay'ee gaarii natti fakkaata. Maaliifuu ijoolleen kun gama wanni kun yoo gama mootummaa qaama dhimma ilaalatu hin gahin ijoolleen kun jechuudha akka malatti jechuudha manni biyya Arabaa kun qawweedhaan akka argitti dhahee akka adamsee fakkeenyaaf lubbuu isaanii akka argan godhuu danda'anii miidhaa guddaa irra gahuu danda'a waan taateef kanaaf gara qaama dhimmi ilaallatutti deemee mootummaan addunyaattus waan kana akka hubachuu qabu jechaadha. Gara sitti osoo deemee baay'ee gaarii natti fakkaata jechaadha wanni kun gama mootummaa keenya qofa osoo hin taane mootummaa addunyaa jettu osoo achi gamne danda'ametti hin dhaqqabamee wanni kun mootummaan addunyaatu nuuf hubatee baay'ee gaarii natti fakkaata. Hayyee ishee ulfaadhu galatoon. Hayyee galatooma yoo waan kana nadda qabattan gaaffii hojii yoo qabattan. Hayyee ishee ulfaadhu galatoon. Ishee galatooma. Gaafladdiin haasaa kee irratti keessummaan seenee keessummaa danfitee keessummaan keenya kun maal jedhee yaada gaarii qaba maal jedhee mootummaa keenya qofaa miti mootummaaleen addunyaa akka nu dhaga'an irratti sagalee ta'uu fi qabna. Mee yeroo dhukkubni balaafamaan kun koronaa addunyaa raasaa jiru kana keessatti hangam yoo waan kana iyya kana dhagamuu danda'a? Tole guddaa galatoomi akkuma amma obboleessi keenya kaase dhugaadha warri dhimma biraatiif liivii hordoftoota hedduus qaban dhimma kanarratti illee soqooda ba'anii waan guddaadha lammiif birmatuun kanuma irratti wanni wal bira dhaabbataniini yaadni ati kaase bareedaadha ammallee akka mootummootuma addunyaatti nu dhaga'amu gochuun ka danda'amu yooma miidiyaa kanatti deddeebi'ee namni hundi bakka jiru xiqqaanis guddaanis dhimma kanaa dubbateen alatti namni muraasni yoo dubbate furmaan hin argamu. Akkuma amma asii liivii waraabamee gadhiifamaa jiru kana deddeebi'amee nuus asii liivii kana deddeebiftanii yeroo hundaa dhimma kanatti yaaddanii kaasta waan ta'ameef itti deddeebi'amee hifatamoo osoo hin taane haga furmaan obboleewwan keenyaa kana argamutti liiviin kunis waraabamee namoonni akka keenyaa ka biraas warri miidiyaa guguddaa harkaa qaban keessaayyuu warri miidiyaa guguddaa harkaa qaban miidiyaaleen Itoophiyaa adda dureedhaan dhimma kanarratti ka dubbatachuus qabu ka kaasuus qabu ka dubbachuus qabu miidiyaalee Itoophiyaatu ture. Miidiyaan Itoophiyaa yoo jal'ise immoo asii yoo nu dubbanneef malee furmaan hin argaman akka nama dhuunfaatti furmaata argama jedhee ka yaadu yoo jiraate hundi keenyaa bakka jirruun ka miidiyaas qabu feesbuukaanis jecha takka barreesseetiin hin bira dhaabadhaa yoo jedhe yaada kennuun warra liivii waraabu kanarra koomentii kennee laayik sheer godhee bira yoo dhaabateen alatti furmaan hin argamu waan ta'eef kana warri miidiyaa guguddaa harkaa qabdan adaraa rabbii isinitti haa ta'u obboleewwan keenya kana akka furmaata argatan haa goonuu hin callisinaa dubbadhaa jechuun ni barbaada. Hayyee atoo akka nama dhuunfaa tokkotti yookaan akka nama aktiivistii tokkotti maal jetta? Okay, an dhimma kana xiqqoo walaloo gabaabduu wii qaba. Walaloo gabaabduu kanaan ibsuu barbaada. Walaloo osoo naa tursiifte yoo. Si tursiisa? Egaa akka hojjetootaafi dhaggeeffattoota keenya amma kun dargaggoonni bira jiru kun hayyuu qofa osoo hin taane walaloo walaleessaadhaas beekaadhaas weellisaadhaas kanaafuyyuu walaloo bareedduu takka haala yeroo irratti qabatee nuuf dhiyaataa jira. Kanaafuu sheerri barbaadaa namni 100 ol annama biraatiin fedhu namoonni kun erga haa taruu namni as keessa jirtan hundiyyuu mee 74 jira 70 kun afran kunuu sheer nuuf godhaa sheerii kana godhaati isin biraan gahaa. Kanaafuu yeroo dhafnaa turii hanga keessummoonni keenya namoonni hedduutu jira. Tamsaasni kallattii keenya akkuma itti fufetti jira. Mee haala kanarratti maal jetta walaloon kan keenyaaf haa turu namoonni xiqqoo haa baay'atan. Tole egaa tursiifadhu jettee foon tursiifadha. Kun dhimma baay'ee yaachisaadha. Dhimma waloo keenyatti. Dhugaa nuti asirratti peejii guddifachuu yookaan immoo koomentii barbaadu yookaan immoo nama arrabsuu miti. Kutannoo nuti kutannee kaane uummanni keenya kan biyya keessatti naannaa Sumaalee irraa buqqa'ee hanga furmaata argatutti. Ammallee baqattoonni biyya Yemen keessa jiran hanga furmaata argatanitti namni tokkos ta'e lamas ta'e wal faana hin deemnee furmaata uummata kanaaf hin goona jennee kaanee ammallee hin goona inshaallah. Maaliif wanti rabbi keessa jechuun ilma namaatiin namatti mura malee rabbi namatti mura. Qocaasitti muran jennaan rabbi keessa jira jedhe. Kana waan ta'eef jechuudha uummata keenyaaf sagalee hin taanaa isinillee bilbiltanii yaada keessan kennachuu dandeettanii kanumaadha. Hayyee gama kooti waan yaada kee kanarratti wanni dabaloo jiraate waan haalli Yemanii dhiifamallee naa godhaate yeroo sa'anaa kana keessa dhufee erga waan ta'eef dhugaa rabbi dubbachuuf ulfaataadha. Obboleewwan keenya amma yeroo cinqaa uummanni ofirraa dhiibu kanatti dhiisiiti yeroo nageenyi dhiyoo jiru askaluu keessa baane kanattuu nyaataaf dhugaatiin argatan dhugaa rabbi dubbachuuf bishaan hin argatan baay'ee dararaman yoo kana mootu waliif hin dhukkubsan
yoo mada qaama keetirraa bakki takka yoo si tuqame qaama kee guutuu si dhukkubsata isaan kun qaama keenya waan ta'aniif isaan nu jalaa tuqamuun nullee tuqamuudha waan ta'eef obboleewwan keenya bakka jirtan hundatti irra guddaa tokkoffaa falli waan kanaa du'aa rabbiitiin bira dhaabachuun fala guddaadha jedhee yaada maaliif jennaan yeroo har'aa kan addunyaa harkaa qabu koronaa vaayirasiidha koronaa vaayirasiin miidiyaa kam irratti illee agartan dubbatamaa jira miidiyaa jiru guutuu irratti immoo akka dhimmi kanaa uummata keenya kanaa dubbatamu yoo barbaanne nullee irra deddeebinee dubbachuu kaasuudha guyyaa mara yaada irratti kennuudha yaada irratti kenname yoo ta'e warri liivillee akkuma dura jenne liivii baay'ee hordoftootas qaban waan kana irratti akka nu hirmaatan asumaan affeerraa gochuufi barbaanna kabiraa ammoo akkuma koronaan yaaddoo addunyaa guutuu ta'e kana duraas jedhee jira yaaddoo addunyaa guutuu ta'e kana ilmaan Itoophiyaa guutuun bakkuma jiranitti afaan Oromoo dubbachuu danda'us afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyes warri afaan biraatiin dubbisanis dubbisanii dhimma kanaa irratti irra deddeebi'anii dubbatanii falli uummata keenya kanaa haga argamee falli argamee hadha jedhaniitti callifamuun qabu jedheetii yaada kan irratti wanti itti dabaltan jiraatu. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti qabannee jirra namoota hedduutu jira namoonni as keessa jirtan sheer godhaa ilmaan Oromoo sheer godhaa ilmaan rakkata jira sheer godhaa nama 700 akka keessanii nu fida nama 700 namni tokko tokko nu daawwatee nama 700 namoota baay'ina namaa barbaachisu hin taane ergaan keenya kun bakka hunda haadha qabu kan rabbiillee hin dalagannaa kan namaallee hin dalagannaa nuti akkuma afaan namoota biroo Facebook kana irratti baanee dubartiin akkanaa dhiirri akkanaa gandee akkanaa maali akkanaa jechuu hin wallaallee nuti oromummaan keenya tokko namuma keenyan tokko ijoolleen shawaa sheernuu godhaa ijoolleen arsii ijoolleen baalee ijoolleen walloo sanyii warqituu ijoolleen baalee sanyii waaqoo guutuu ijoolleen arsii sanyii nadhii gammadaa sanyii hundi keessanuu hiikaa ijoolleen wallaggaa sanyii eebbisaa addunyaa sanyii jaalmarroo kanaafuu sheer nu godhaa isiniin jenna egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma itti fufnetti jira waadaa isiniif galeen ture 100 yeroo tareen booda walaloo isiniif qopheessa jedhee namoota muraasa tafi namni kun hagootutii walaloo ajaa'iba innis itti naa qophaa'u kanaaf walaloo san itti naa fuftanii namoota 100 barbaada dursa. Sheer goonaa. Sheer godhaa nama 100 fedhaa. Tole asumaanuu ijoollee teenya tan afaan takka dubbannu tan yoo dhukkubsanne wajjin dhukkubsannu tan yoo miidhamne wajjin miidhamnu tan wajjin cinqamnu tan wajjin dararabnu warroottan asirratti dhageettii qabdan warroottan hordoftoota hedduu asirratti horattan eenyu jedhee maqaa keessan hin dha'u garuu yoo dheellee immoo waan arrabaatii miti rakkoo miti fakkeenyaaf asliidha bililleedha zaaradha fatiyaadha wanta kan irratti gabbaatanii dubbachuu qabdan. Ifaan keessummaan qabaa qilleensarraa. Keessummaa qilleensarraa qabaa. Hello. Keessummaa keenya. Salaamu alaikum. Sagaleen kan keessaniin dhagahamu dhiifama waliin. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagalee ol fuudhaa dhaggeeffattoonni akka dhaganitti. Qilleensarra jirtu waan ta'eef. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa dhaggeeffataan keenya sagaleen isaa isinitti hin dhagahamu natti fakkaata. Kanaafuu hanga dhaggeeffataan biraa seenutti walaloo isin affeera moo muuziqaa isiniif bana. Kanaafuu mee walaloo takkaan mee naa jalqabii walaloo akka dammaa mi'ooytuun. Tole guddaa galatoomii. Guddaa galatoomii milkii anis akka kootti ufiif walaloodha jedhee akka yaadatti haala yerootii wal qabateetti malee akkasuma walaloo jedhan barammoo isaan maal se'an beektaa akka lataa kan iifaa se'anii akka amaan jafaroo san faase'an tan akkasiitii miti ergaaf keessaa qabdi malee walaloo akkaan yookaan immoo isinitti mo'iti jedhallee yaaduu miti tanumaafuu akkana jetti jalqabni walaloo keetii keessummaa kana keessummeessuu hin bilbilee jira yeroo baay'ee. Hayyee keessummeessaa. Hello, keessummaa keenya. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndagam. Ndagam. Eenyu jedhee eessarraayi? As magaalaa Riyaadirraa Ahmad jedhama. Hayyee Ahmed keenya ergaa maalii qabda? Qilleensarra jirtaa? Naannoo waraabaa jirtanii garuu mata duree hin dubbifne. Hayyee. Hin dhageeffanne illee dhabeessee soora naa deebitee jechuudha.
hayyee ergaan nu dabarsaa jirru jechuudha haala yeroo irratti baqattoota ijoollee yamanii jiran haala kamiin gargaaruu dandeenya haala kamiin bira dhaabbachuu dandeenya maal osoo goone isaan kana du'a jalaa baraaruu dandeenya dhimma jedhu irratti mari'ataa jira. Tole kun beektaa waan bareedaadha waan mari'atamuu qabulleedha waan kaamuu qabu kaaftanii. Hayyee. Kana ka beektaa wallahi itti tokko namatti ulfaataa irra guddaan immoo du'aa barbaachisa. Hayyee. Namni nama ta'u nama gargaaruun nama ta'uu hubaadha beekte. Hayyee. Gatii kana taasisu jira kallattii barbaachisu hundaanuu warroonni sooshaal miidiyaa gubbatti arganii guyyaa lallabanii jiranii. Hayyee. Akkasumas immoo inni waa'ee kanaa ilaallatu warroota gurguddaa akka miidiyaa kanatti kan guyyaa baanii lallabuu qabna jechuu barbaade. Hayyee galatoo mee ati yeroo miidiyaaleen hedduun waa'ee keenya gabaasan kana keessatti aktiivistoonni keenyas ta'ee warroonni liivii waraaban namoonni hedduun kafoolayeen hedduu qabanii waa'ee kanarraa yeroo dubbatan hin arginu garuu seenaa kana dhandhamanii warroota dabarsan irra hedduun isaanii jechuudha seenaa baqattummaa kana warroota dhandhamanii arganii jara kanaaf dhaamsa qabdaa dhaamsa dabarsituuf qabdaa. Jara kana akka nama tokkotti dhaamsa hin dabarsuuf nuti akka jechuudha Itoophiyaatti jechuudha gabaabumatti namni kamuyyuu rakkoo keessa ta'ee karaa yaman illee hin ta'etti karaa biyya adda addaa irraa uffatanii argamna. Nu hundi rakkoo keessa sarree jira rakkoon immoo waan nama gootu beekee abbaa rakkatee asirratti waa'ee rakkoo sanii deebi'ee dubbata malee namni rakkatee argee waa'ee rakkoo hin beeku jechuudha. Kanaaf nuti warri rakkannee jechuudha warri rakkannee as dhufne warra rakkate kanaaf maal haa ta'e yoo kan jettan taate waan qabnu jechuudha waan qabnu bira dhaabannee sagalee qofa osoo hin ta'in humna qabnu waan qabnu walitti buufnee uummata kanaaf birmachuu fi qabnaa jechuu barbaade aktiivitoonni immoo lallabuu fi qabanii iyyuu fi qabanii hin jedha. Hayyee ishee ulfaadhoo galatoomsiin jedha. Hayyee fayyaa jabaadha waan bareedara jettan. Hayyee. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya ammas tamsaasni keenya kallattii akkuma tufeetu jira kana qofaa miti waa hedduu isin dhandhamsiifnaa weelloo hedduu qoosaa hedduu sirboota hedduu fi walaloo hedduun qabannee isinii dhufannee jirra qophiin keenya akkuma tufeetu jira kan isinirraa eegamu sheer gochuun invite gochuun hiriyoota keessan akka isin waliin daawwatan affeerudha kanaafuyyuu tamsaasni keenya ammallee akka tufeetu jira keessummaa tokko qilleensarra jira keessummaa seensisaa hello hello keessummaa keenya. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu jedhe eessarraa? Jirtu asuma magaalaa Mataara. Hayyee. Waraan dursee maqaan Ibrahim jedhama. Hayyee. Maashaallah hedduu namatti toltanii waan gaarii kaasuu jirtanii. Hayyee. Galatoometis. Isinillee hedduu galatoomaa haalli yeroo isheen irratti kaasanillee waan gaariidha. Kan qabu ummatoota keenya kan yamanii keessattis ta'ee biyyoota garaagaraa keessatti rakkatu jiran haala yeroo kanaa wal qabatee haala tokkuma kanaa wal qabatee Hayyee. abshir hanga ta'een isin bira jirraa abshiruu jennaan. Hayyee. Isinillee sadarkaa duraan dursee isinillee isin galateeffannaa qophiin keessan akkuma keessatti yaa ta'u si wajjin jirraa. Kaasuu keessaniifillee walitti nama kaasuu namni tokko mootu akkuma dhaggeeffataan duraa dhageessan nama ta'uuf nama gargaaruun gahaadha jedha. Hayyee. Waan gaarii hojjetanii jawaadhaa jechuun waan isin hin jenna. Hayyee galatoome ulfaadhu siin jedhu. Akkasumallee yaadatummaa keessattuu wayii badhaasa waaqaa agarsiisa jedhatee fudhannaa jedha. Hayyee hayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رديبني سلام نكون سوابا قبا ميري سوابا بربانا وانت تدلقا جرول لي سوابا وانتف رديبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilmaan oromoo ashama akkam jirtu nagaa qabtu badhaadhinna isiniin jecha mee walaloo gara muyeetti isin haa deebisnu ka isaa waliin mirqaanatti taphadhaa deebi'a qoosaa hedduus qabna garuu osoo jennu osoo taphannu nama barsiifne osoo taphannu wal barsiisaa waliin deemnu kanaafuyyuu mee walaloo miidhayduu tana waliin haa dhageeffannu. Tole Saladin. Carraa walaloo kana dabarsee siif kennu. Dubbisi natti tola yoo dubbisi. Ati sirballee jaallatta booda nuu sirbite jechuudha.
isin immoo wanti kun qoosaa akka isinitti hin fakkaanne walaloon kootis haala yeroo irratti ka dubbataa jirullee haala yeroo irratti keessaafuu ummata keenya kan baqatee Yaman keessatti miidhamaa jirudha. Tan irratti walaloo xiqqoo wayii qaba. Qalbiin dhageeffattani. Ilmaan Oromootaa kan baane biyyarraa kan waliin argine rakkinaaf dararaa waliif yaaduu qabna hadaraa hadaraa waliif yaaduu qabna hadaraa hadaraa. Isaan akka kennaa bahee al jiru cinqamaa miidhamaa biyya baqaatitti tumamaa hidhamaa meeyoo akkam goone nurraa hambifamaa meeyoo akkam goone nurraa hambifamaa tun ifisaniif gaafidha. Maaloo waliif iyya nuuf dabarsaa ummata Yamaniif dubbii daddabarsaa isaan qomoo kennan nu malee hin qabanii biyya ormaatitti lubbuu fi dhabanii biyya ormaatitti lubbuu fi dhabanii. Nyaataniin qabanii qaamni jaras qullaa nuti akkamitti nutti tolee bullaa osoo lammiin kenna achii guggubatu rakkoo jaraa kana rabbi haa dubbatu rakkoo jaraa kana rabbi haa dubbatu jetti. Mee walaloon kun itti fufaa walaloo miidhagduu hedduutu jira kanaafuu keessummaa tu qilleensarra ture keessummaan kiyyallee qilleensarraa bahee yoo hanga keessummaan keenya itti deebuutti walaloon itti fuftii keessummaan hayyee itti fufti. Nyaataniin qabanii qaamni jaras qullaa nuti akkamitti nuti tolee bullaa osoo lammiin kenna achii guggubatu rakkoo jaraa kana rabbi haa dubbatu rakkoo jaraa kana rabbi haa dubbatu. Biyya qabna jenna maqaan marqan didu biyya qabna jechuun furmaata nuun fidu biyya qabna jechuun furmaata nuun fidu. Mootummaa hin qabnu kanu hidhuun dhabnu qarqaasas hin qabnu qarqaaruu hin dhabnu hanguma yoo miti miidhamaa jiraanna ol baanee dubbanne tumamnee hidhamna ol baanee dubbanne tumamnee hidhamna. Anaa nyaatu rammii isa garaa beelaa biyya baqaatitti diinni isin haleelaa osoo lukaan deemtuu kan taate kabeelaa homaa miti obsaa rabbi hin callisu akka jirtanitti waaqni hin hambisu akka jirtanitti waaqni hin hambisu. Nutis gama kenna waan nurraa eeggamu miidhamuun jaraa kun akka nuu beekamu iddoo geettanitti akka dubbattanii miidiyaa mootummaa akka komattanii miidiyaa mootummaa akka komattanii dhiibbaa akka gootan jechuudha. Walaloo itti fufti. Intumuriin itti fuftii walaloo miidhagduun akkuma ajaa'ibaatti itti fuftii keessummaa qilleensarraa qaba keessummaa simadheetiin isitti deebi'an harka akka hin baafan sheer godha invite godhaati gareewwan hedduu keessatti akka tamsa'u godha. Hello keessummaa keenya eessarraayi? Hello. Hello. Aywa, sagalee ol fuudhame. Ni daga sagalee. Hayyee eenyu jedhu eessarraayi? Isinuu bira darbala. Isinuu wallaadha. Hayyee shi. Yaada gaarii waan gaarii jettanii. Garuu erga kaleetii dubbataa jirtanii. Hayyee. Akka Hello. Hello, ndagamu. Sagaleen kee ndagamu. Sagalee kee qulqulleessi dhiifama wali. Hello, dhaggeeffataan biraa qilleensarra jira. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Sagalee ni turkii taatee keenya ta'uun ooltuu mee dhaggeeffataan biraan mallee qilleensarra jira. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eenyu jedhe eessarraayi? Magaalaa Makkaatirraayi wanti isinirra jirtu rabbi gairaa godhuu liivii haasaa jirtanii. Qilleensarra jirta liiviirra jirta. Wallahi rabbi gairaa godhuuti waan gaarii yaadaa jirtanii wanti kun waan qallitti ilaalamu qabu mikiree fullee wanni isinii barreesse. Hayyee. Rabbiin gairaa godhuuti inshaallah ijoollee tana qallitti akka laalle ijoollee tana ambaasii Yamaniiti ambaasii Itoophiyaatti iyyitaniitiin. Hayyee. Akka furmaata nuuf ta'u furmaata ta'uufii qaba. Hayyee. Ammas ammootu mootummaa gara mootummaa namoota mootummaa qaama mootummaa fakkeenyaaf akka jawaar namoota wajjin haasaa qabanitti waan kana iyyitaniitiin akka dubbiin tun furamtu akka qallitti ilaalle isiniin jedhu. Hayyee. Kanaafuu ammoo akka qallitti ilaalle dubbii kana nu jawaadhaa akka furamtuu nullee isin gargaaraa hin dandeenyan. Hayyee. Waan keeriirra jirtanii. Hayyee. Rabbi sinaa gargaaru jawaadhaa isinin jedhe. Hayyee ulfaadhu galatuun. Hayyee ishi walaloon keessanillee hedduu namatti toltii wallahi immoo badhaasa waaqa. Hayyee. Baay'ee des nama jetta. Hayyee.
rabbi yaa godhatti jabaadhaa isinin jedha. Hayyee gulfaadhu galatoomsiin jedha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wanni isinirraa eegamu nuti waliin taphachaa wal bashannansiisaa wal boorsaa waliin barraa barataa wal barsiisaa waliin turre jechuudha. Yaada keessan fudhannee yaada keessaniin isin keessummeessina. Ammaaf mee keessummaan kun ammallee keessummaa bira qilleensarraa qabaa namoonni hedduuntu jira. Hello eenyu jedhe eessarraa? Hello. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu nama jelas alhamdulillah gitu suaranya. Aye. Wallahi yaran di baru wallahi aku mah fulma hati gue tiar le wallahi aku malah mito kotu baca aja lah. Aye. Alhamdulillah enggak wallahi lu orang benar gitu nasab. Sedoain dia lingkar gara mati sih mulut terang gara matok. Me atakka nama tokkootitti yani akka nama tokkootitti fakkeenyaaf ilmaawwan keenya ilmaan Oromoos ta'ee kan Itoophiyaas ta'ee akka nama tokkootitti gidduu kanatti dararama kana mee haala kamiin osoo gargaarree furmaata ta'a jettee yaadda? Jechuun egaa haaluma malee yaadee abuusi jechuudha kan namni beektee wal caala beektaa. Hayyee. Namni jechuudha akkuma wal caaluun waa murteessee bakka tokkotti godhee irratti waan man danda'e numan gargaaraan akka mataa kiyya. Kalamni Oromoo tokko akka lammii Itoophiyaattis inuman gargaara maaliif ani Oromummaa hojjetuun ta'e gargaaraan maaliif ani keessaa labbee nuu kaffalameette. Hayyee. Akka kana jechuudhaan koyaan jechuudha. Hayyee galatoomii ulfaadhu namoonni hedduu qilleensarra jira waan ta'eef ulfaadhu galatoomii jedha. Hayyee sinillee galatooma. Hayyee fi sheer godhii namoota biraa akka qaqqabutti ergaan kun. Hayyee ulfaadhu galatoomii. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya namoota hedduutu jira. Mee yaadota amma ka'an kana keessatti guduunfatii xiinxalaati mee maal fa'aatu uummata keessatti kaka'umsa akkamiitu jira? Naatoo akkamiitu jira? Mee akka antiitiitti kaka'umsatti? Mee keessummaa qilleensarraa qaba dhiifama? Keessummaa qilleensarraa qaba. Hello keessummaa kenna. Hello. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Serai. Aye, Shijiderai. Aye, mal kabda ya ada malik kabda. Erga kamu gosok kabda. Ya ada kami kabda. Rumah wah hasa jurukan apa? Aye. Aye. Sagalee sibiramee gadi hir'isiiti kan televiizyinii jechuudha mobaayilaa gadi hir'isinitti taasisa kaanii kan liiva waraabamaa jiru sagalee kan keenya. Hello dhaggeeffataa keenya kabiraa. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu jedhu eessarraa? Abdii Kamal jedhama. Hayyee. Yaada keessan irratti yaada keessan deeggaraa yaada keessan yaada baay'ee namatti tolu garuu laafii keessan ammaan kana seenee anumaan seenee iddoo lakkoofsa keessan argee yaada keessan natti tollaatanii bilbilee. Hayyee. Yaanni nurratti haasa'u baqattoota ilmaan Oromoo baqattoota Yemanii irraa mootummaa Yemanii ofirraa kaasee mootummaan Suudillee asii achi xiyyaaraan ofirraa gad dhorgaa jiru kana haala kamiin gargaaruu dandeenya maal osoo goone sagalee isaanii ta'uu dandeenya irratti mari'ataa jira. Yaadni keessan baay'ee namatti tola. Adillee yaada isaanii kana yeroo baay'eedhaanii feesbuukallee haadina galan jirra yeroo baay'ee maxxansaa ture yeroo guyyaa sadii ergarraa maxxansuu eegalee waa yaada isaanii kana irratti yaada keessan irratti hundarratti baay'ee kan agarsiisuu barbaadu mucaa saahiban keessan keessa saahiban isin nama sadii kan isin gidduu taa'usan kan walaleessaa kan jechuun warroota baay'ee natti tole baay'ee galatoomii jiraanii maqaa feesbuuk keessaniitis maqaa Abdii Kamaaliin baay'ee galatoomii jechaanii.
Bashirillee yaada jirtanuun akka jirtanuun karaa hundaan karaa dandeenyuun karaa dandeettii miidiyaa gara qabdanuun baay'ee gara maallaqaallee barbaadan gara yaada keeneen gargaaruu dandeenya lammii keenya rakkoo keessaa hin baafna ummata feesbuukii irra jiranillee ummata maraanii dhaggeeffattoota keessan maraanii akka jiranuu akka gargaaran lammii keenya rakkoo keessaa akka baafannu jedha. Basirudha galatoomaa sinillee ni jajjabaadhaa sinin jedha. Hayyee ulfaadhu galatoon. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haasaa isinitti baay'ee natti fakkaata. Amma mee jidduudhaan xiinxala kana irratti haasaa baay'ifni mee ati akka yaada keetiitti jechuudha ammoo walaloo kan kee kana itti nuufuftamoo haasaa kana irratti deebii kennin. Dursee warroottan koomantii nu jajjabeessaa jirtan hedduu galatoomaa Eliyaas Jiddaa akkasumallee yoom as geenye salphaatti saahiba Koqaalii baay'ee galatoom isi wajjin jira maali nu yoo taate isi wajjin jira nuun jedhaa warra jirtan nutis isi wajjin jirra wal wajjin jirra baay'ee galatoomaa ulfaadha kabajamaa isiniin jenna ammallee wanti isin itti nu qarqaarta yoo jiraate sheer nuun gochuun warroottan dhageen biraan akka nu geettan baay'ee galatoomaa Eliyaas Jiddaa baay'ee galatoome akkasumallee namoota hedduudha jalatti koomantii keessan dubbisan fixu yaadni keessan gaadha warri jedhu ammallee irra deebi'ee dhiifama wanni isin gaafadhu warrootni hedduun bilbiltanii yaada kennachuu osoo barbaaddanuu bilbili tokko bilbilamu irraan bilbiltanii hoggaa isin irraa ka'uu dhabe akka nutti hin aarre yaadni keenya yaada tokkummaati. Isin hunduu yaadni isin nu kennaa jirtan yaada fudhatama qabuudha baay'ee galatooma ammallee dhageeffataa biraa toorarraa qabna dhageeffataa kana wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Hello. Dhaggeeffataan keenya qilleensa irraa baafatee jira. Dhaggeeffataan keenya qilleensa irraa baafatee jira. Egaa kabajamtoota keenya namoonni keenya yaadni kun akka namoota hedduu bira nu ga'uuf invite share nu godhaa garee hedduu keessa irratti nu eddeedha. Dhaggeeffataan qilleensa irratti deebi'ee jira. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu jedhe eessarraayi? Amaan Kadiir jedhama. Kadee gargaarlee isinii bilbileetiin jira. Akkam jirtan nagaa qabdani? Nagaadha wallahi alhamdulillah. Maashaallah. Baga rabbiin waqtii kana isin eege akkasuma mootii wajjin isinirra jirtan kun hojii akkaan jechuudha nama gammachiisudha. Hayyee. Hedduu galatoomaa isiniin jedhe. Amaan kennaa maamila kennaa nu bilbilee ture ammallee jajjabaadha wanni isin jirtan kun waan bareedaa waliin itti fufna jedhee jira sheer godhii namoota biraatiin dhageessisii namoota biraatti haa taru jedha. Egaa dhaggeeffataan ammallee qilleensa irratti deebi'ee jira. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee keessan ol fuudhame? Nagaadha wallahi alhamdulillah. Eenyu jedhe eessarraayi? Wallahi rabbiin sirgaa jirra. Hayyee. Wallahi hedduu qophiin keessan hedduu adeemsa keessan hedduu baay'ee waan namatti toludha. Hayyee. Karoora keessan hedduu waan nama gammachiisudha inshallah. Hayyee. Jolleen baqattoota Yemenitti rakkachaa jiran hedduu nama kenna. Ta'anii kenna dura akka taara wallahi beeki karaa kana nama dhufee fi nama keessa dabree akkatti keessa dabree jechuudha. Hayyee sagalee keessan mee ol fuudha ammallee. Karaa kana beeki nama hedduu keessa dhufee fi keessa ture beekaa akka turee nuti beekaa ijoollee sun hedduu waan baay'ee naatuudhaan beekte. Hello. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bilbiloonni hedduus nu bilbilamaa jiru bilbila isin keessummeessuu dhabuudhaaf dhiifama isiniin jenna namoonni hedduun yoo nu biratti baay'atee waan jiruuf keessummeessuu dhabuu dandeenya. Hello dhaggeeffattoota tokko qilleensa irraan qaba. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu jedhu eessarraayi? Alqasim irraay? Hayyee nagaadha wallahi alhamdulillah. Yaada akkamii maal qabda? Yaadni sinirra yaada bareedaadha karaa sirriirra jettanii waan hundaafuu ilmaan Oromoo kaayaman keessatti rakkataa jiru waan wal bira dhaabbattanuma. Hayyee. Wal bira haa dhaabbannu yoo wal bira dhaabbatanii wal bira dhaabbatu ilmoo edaaf namni wal daggafee
Hayyee. Hayyee ulfaadhuu galatoomi siin jenne. Hayyeesh. Tole dhaggeeffattoota keenya warroonni hanga ammaatti nu hordofaa jirtanii baay'ee galatooma nutillee isinillee yaada keessan akkuma jirutti kennachaa jirtanii nullee yaada kenna hin xumurree of biraa kennina nuti immoo laayivii kana har'a qofa akka namatti wanni itti dhufe osoo hin taane hanga rakkoon nutti dhufe kun furmaata argatutti dubbachuu hin dhiifnu har'a sin deebina boru sin dhufna iftaan sin dhufna wal wajjin turra wal deeggarra yaada wal deeggarra bakka immoo mallaqaan dandeenyutti mallaqaa wal deeggarra bakka immoo beekumsa qabnuti beekumsaan yaada gaarii waliif gumaachinee uummata kanaaf hamilee akka taanu yaadni keessan immoo nuuf utubaadha mee saladii yaada yoo qabaatu ta'e kana irratti dubbadhu walaloo kana goolabee fi warroonni yaada qaban yaada ofii haa kennatan walaloo kee xumuritii booda yaada irra kenna tole walaloo egaa kabajamtoota keenya namoonni hedduun isin ulfaatodha isin biratti kabajamoodha sababa isin bilbiltanii bilbila keessaniif walaloon addaan citee ture walaloon addaan citee ture itti isin deebifna ammallee mee keessummaan biraa qilleensarra jira keessummaa kana keessummeessinee walitti dachaana. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa akkam jirtan? Nagaadha alhamdulillah inni jedhe sarraay. Magaalaa Dammaamii baay'ee Abdullaa Jamaal jedhama. Hayyee. Yaadni keessan hedduu namatti tola hedduu nama gammachiiftan. Hayyee galatoomii. Hello. Hello hin dhaga'ama hin dhaga'a. Hello. Hello hin dhaga'ama sitti hin dhagamu. Nin dhaga'ama. Hayyee yaada maalii qabdamee asirraa yaada anti kanarratti? Yaadni ani qabu haala yeroo kana fakkaataa waa'ee ijoollee keenya qayyaman jiran kan dararamaa jiran kana jechuudha. Hayyee. Egaa kanuti mootummaa qabaannee mootummaatti hin ijannu ufumaaf sagalee walii taanee mootummallee ufumaa walii taanee haala barbaachisu hundaan bira dhaabanne. Hayyee. Isinillee mootu akkatti online irra sagalee kenna nu oolchuu kanaaf hedduu namatti toltanii. Hayyee galatoomii. Akkanumatti kaa wal bira dhaabannee wal faana dhaabannee sagalee walii taanee haala danda'amuun haala barbaachisuu wal bira dhaabannee rakkoo sana keessaa baafna jechuu barbaade. Hayyee ulfaadhu galatoomii. Hayyee galatoomaa jiru. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya ammallee ka yeroo hedduu keessummaa asii qabna keessummoonni keenya wantoota hedduu hasaa jiru wantoota hedduun isin boorsaa jiru hasaa qofaa isintiin jennu yeroo gadi isin boorsine yeroo gadi yaada isinirraa fuuna ammaan immoo sagantii bohortiitii walaloo dura isinii jalqaban itti isinii xumuranii kanarraa miidiyaa kanarratti nu hordofaa jirtan YouTube chaanaalii qabna YouTube chaanaalii keenya linkii gubbarra jiruun tuqaatii subscribe share nu gochuun hin irraanfatina ammaan immoo walaloo akka dammaan mi'ooytu jalqabarraa kaasii si affeere meetti hobinaa xumure. Tole baay'ee galatoomi dursee warroonni bilbiltanii yaada kennachuudhaaf bilbila isinirraa kaasuu dinnee yookaan immoo bilbila isinirraa kaasuu dhabuu kennaaf irra deebinee dhiifama isiniin jenna akkuma argaa jirtan jechuudha nama tokko bilbila yaada kennata kanaaf bilbilli isinirraa ka'uu dhabuudhaaf nuuf olchaa dhiifama isiniif jenna yaadni keessan nuuf utubaadha. Amma walaloo gabaabduu takka isiniif jedha jechuudha na dhaggeeffattani. Ilmaan Oromootaa kan baane biyyarraa ka waliin argine rakkinaaf dararaa waliif yaaduu qabna hadaraa waliif yaaduu qabna hadaraa isaan akka kennaa bahee ala jiru cinqamaa miidhamaa biyya baqaatitti tumamaa hidhamaa mee yoo akkam goone nurraa hambifama Maalo waliif iyya nuuf dabarsaa ummata Yamaniif dubbii daddabarsaa isaan qomoo kenna nu maleen qabani biyya ormaatitti lubbuu fi dhabani nyaataniin qabani qaamni jaras qullaa nuti akkamitti nutti tolee bullaa osoo lammiin kenna achi guggubatu rakkoo jaraa kana rabbi haa dubbatu biyya qabna jenna maqaan marqan didu biyya qabna jechuun furmaata nuun fidu
sodii nama asirraan bilbilaa jira. Mootummas hin qabnu kan nu hidhuun dhabnu. Dhageeffadhaa. Mootummas hin qabnu kan nu hidhuun dhabnu. Qarqaaras hin qabnu qarqaaruu hin dhabnu. Hanguma yoo miti miidhamaa jiraanna. Ol baanee dubbannee tumamnee hidhamna. Ol baanee dubbannee tumamnee hidhamna. Anaa nyaatu lammii isa garaa beelaa biyya baqaatitti diinni sin haleelaa osoo lukaan deemtu kan taate kabeelaa homaa miti obsaa rabbi hin callisu akka jirtanitti waaqni hin hambisu akka jirtanitti waaqni hin hambisu. Nutis gama kenna waan nurraa eeggamu miidhamuun jaraa kun akka nuuf beekamu iddoo geettanitti akka dubbattanii miidiyaaf mootummaa akka komattanii. Hanguma dandeenyuuf walii haa birmannu nuti walii fooni aanaa biraan qabnu otoo nuti yaanee dhiibbaa itti goone shakkii tokko malee gabroonfataa moone lammillee qarqaarre saballee baraarre bara baay'ee turre arrabsaa abaaraa waan hin godhin qabnaa baay'ee magabbarre garuu gabroonfataa waan nuun godhen garre. Amma gabaabatti wanni barbaadamu uummata miidhamu furmaanni argamu dhiifama namatti bilbilee. Amma gabaabatti wanti barbaadamu uummata miidhamu furmaanni argamu lubbuun bahaa jiru akka baraaramu keessaaf alaan hundi akka qarqaaramu. Asumarraan sababa kee tokko bilbilee yaada kennachuu barbaada. Iliyaas bilbiluu jira yaada isaa irraa fuuna. Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه جدو سرّي. كم جرت أنا جامي؟ أنا قاعد والحمد لله. الياس كمان ما سعودي عربية الراح. هاي. واني سنتافتن يعني كيسنجت تودا بايا نمت تودا بايا غاريدا. هاي. ammoo jechuudha maddi waan kana rakkinni waan kana maali kajennu yoo ta'e rakkoodha ammoo waan nama hin goone hin qabu kana keessatti immoo jechuudha wanti isin dubbataa jirtan wanni isin godhaa jirtan waan baay'ee garaa nama nyaatudha keessa'uu jechuudha namni ijoollee yaman jirtu san arge jechuudha. Eenyumaa yoo ta'e jechuudha. Keessi isaa waan nagaya argatu natti hin fakkaatu akka nama tokkooti jechuudha. Akkuma amma dura jechuudha ara kiiloo keessatti yookaan immoo jechuudha maasaraa mootummaatti maangaa jedhamnee arrabsamnee har'as jechuudha akkasumatti ijoolleen keenya bakka tokkotti rakkataa jiran, cinqamaa jiran, dararamaa jiran. Ilmaan Oromoo jechuudha. Abbaa keenyarra akka wareegamaniif jechuudha nagaya argachuuf biyya isaanirratti jechuudha okee tasgabbiin jiraachuuf har'as suni hin taane bakka mootummaa Oromooti addunyaan jedhaa jirtutti ilmaan Oromoo har'as jechuudha qurxummiin nyaatamaa jiran qurxummiin har'as afaan Oromoo dubbataa jirti kana jechuudha eenyutu gochuu qaba ana isinii jechuudha hin falmanna taanan dhugumaan jechuudha hin qabsoofna taanan jechuudha bakka yaanne bakka barbaanne qabuu dandeenya abbaa har'a taaddee birruu bakka fannifamee ka'ee jechuudha siin falmu waaqa guutuu awwaalamee jira ka'ee siin falmu abbaan biyyaa sima kan dhagaa jirta milkii jaalalaa si dhagaa jira bakka kana hin goonetti bakka kun hin taanetti jechuudha yoomiyyuu galma ga'uu hin dandeenyu yoomiyyuu rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenyu ammoo jechuudha bara baraan booyuun gatii takkallee hin qabu faayidaa takkallee hin qabu miidiyaan biyya keessa jechuudha duruu yaa'u OMN mamalee jechuudha kunniin akkuma rabbi beeku haa ta'uuti sunummaanuu jechuudha dhiibbaa godhaan jiru wanna kanarratti immoo jechuudha namni dhiibbaa godhaa jiru okay ijoollee maa biyya alaa jiranii haga tokko irraa dubbataa jiranii waan kanarratti akkuma amma itti jirtan kanatti
kana daranuu jechuudha jabaattanii dhiibbaa gochuun isin irra jiraata. Dhiibbaa gochuun nurra jiraata. Okay? Addunyaa waan irra jiru argaa jirtanii. Kana keessatti immoo jechuudha carraan obboleewwan keenya kun qaban maalinni jennee kan haallu yoo ta'e carraan qaban mootummaan dafee hin qaqqabne taanaan dhumaatii qofaadha. Fakkeenyaaf jechuudha asiin Suudi Arabiyaan jechuudha seensisuun hin danda'amu. Warri Yamanii ofirraa ari'ee jira. Carraan isaan qaban maal obboleessa kiyyaa achi jira obboleessa keetu achi jira jechuudha. Ilmaan Oromoo kamuu jechuudha nuuf obboleeyyan. Rakkoon kun dhugaa jechuudha. Namummaan isaa jechuudha. Oromummaan isaa jechuudha. Oromummaan waafuu nama jechuudha. Namummaa isaatiin cinqamuu fi qabda, dhiphatuu fi qabda. Inni biraa inni dhiirallee haafu dubartii bara achi keessa jira. Waan garaa nama nyaatu, waan baay'ee keessa namaa gubu jechuudha. Ani miidiyaa kanarraa bahee lallabuu hin danda'a garuu jechuudha. Laalaan kenna kun haga yoo miti. Dhumni isaa jechuudha. Akirri isaa yoomi. Mee gabaabsi yaada Ani wanni isiniin jedhu jechuudha. Namni falmatuun okay akkuma jirutti ta'e abbaan falmatu anaa fi isinii qofaa galatoomaa waan gaarii hojjetaa jirtanii jajjabaadha. ayyee ulfaadhu galatoom. Gaaffii yoo qabaatte immoo itti fuudhuu dandeetta. Ayyee. Mee asirratti dhaggeeffataan keenya kun yaada namoota hanga ammaa kaasan adda kaase maalii rakkoon kun akkatti kana har'a furra jennee har'allee kana iyyinee yoo jenne borillee wanni akkana dhufuun mala furmaata kana argachuu kan dandeenyu wanna kana furmaata itti gochuu kan dandeenyu yoo rakkoon kun maddi rakkoo kanaa furameedha jedhe. Maddi rakkoo kanaa rakkinnaa maddi rakkinnaa immoo garbummaadha namni haala ittiin hojjetuu fi haala siyaasaa tasgabbaa'aa dhabuudha jedhee kaase kanarratti mee maal jettaa? Tole dursinee Iliyaasin baay'ee galatoome jennaani maaliif jennaan nuti ka barbaannu yaada akkanaati yaadni keessa nu futubaadha akkuma jenne wal jajjabeessinaa jechuudha. Kanaafuu maddi rakkoo kanaa rakkina jedhe rakkinni immoo rakkina kana immoo kan nutti fide gabrummaadha. Gabroomnee rakkannaan biyya teenya irraa baqannee biyya ambaa keessatti dhadhamaanii akka hin taane jechuudha. Kanaafuu akkam akka tahuu qabnu maal akka godhuu qabnu anumaaf isin jedhe kanallee furmaata akka godhu. Akkana jedhee Miliyaas anumaaf isin jedhe baanee miidiyaan bakka miidiyaa waan keenya dubbachuu dhabeetu nuti waliif miidiyaadha jedhe nuti waliif sagalee ta'a jedhe warroonni dhageettii qaban asirratti warroonni yeroo baay'ee baanii liividhaan lallaban wanta kana irratti dubbachuu qaban waa'ee tokkummaa Oromootti gandaan wal qooduu miti yeroo ammaa kana keessatti Arsiin akkana ta'e Harargeen akkana ta'e Jimmatu goota kaantu goota lakki gabrummallee wajjin nutti dhufte wajjumaan kaanee bilisummaa barbaanna. Akkuma wajjin gabroomne wajjin miidhamne wajjin tumamnetti ol kaanee bilisummallee wajjin barbaadanne takka namni yaaduma wallaala kenna malee asirratti bahee Jimmaan akkana ta'e Wallaggatu akkana lakki Arsi goota lakki kanaa miti guutuun kenna wajjin gabroomne jirra wajjin miidhamaa jirra miidhama bichaa walirraa hidhata baanii asirratti wal arrabsuu waan hin taanedha. Iliyaasin guddaa galatoome jennaani tole nullee waadadha wanta eegalle kana hin dhiisnu jechuudha har'allee barullee hin dhiisnu hanga furmaani nuuf dhufuufu yaada kenna kennachuu isinirrallee yaada fuudhuu itti fufna jechuudha waan akkasitti dhaggeeffataa turarraa qabna isa wajjin yaada sarraa fuuname. Dhaggeeffataan keenya toorarraa bahee jira yaadota asirraa kaan keessatti jira yaadonni as keessatti kaan hedduutu jiru yaadota kanneen keessaa yaadota ijoo fudhannee uummataan haasofsiifnee jarumarraa fuunee jiraaf deebifnaa jechuudha. As keessatti maddi rakkoo kennaa akkana jenne hayyee as keessatti fakkeenyaaf akka haala biyya keenyatti ebaluun kun akkana fakkeenyaaf paartiin kaawaa'oodha biltsiginnaadha jennee wal arrabsuudha wanni kun dhufuu danda'a. Namni kun fakkeenyaaf ebaluun kun biyya kiyya yookaan inni Arsiidha yookaan inni Jimmaadha jennee nama sana irra gorree teennee wanna kun hagam tokko nu tursiisuu danda'a dhimma jedhu irratti wanti jenna mee kanaafuu dhaggeeffataa tokko qilleensarraa qaba. Hello tokko yaada qaba. Namoota hedduutu bilbilee hoggaa bilbilirraa ka'uu cufate jechuudha. Kun jeequmsaa miti. Kan barbaannu jeequmsaa fi miti. Bilbiltanii yaada kennachuu barbaadan taanaan bilbiltanii yaada kennatanii
tole yoo keessaan qabaanne nuti immoo isinii bilbiluudhaaf karoorfannee itti guunneen dhufne jechuudha. Kanaafuu yoo keessaa qabaattan bilbiltanii yaada keessan kennachuu dandeettu. Yoo keessaan qabaanne akkuma obboleessi keenya Eliyaas bilbiletti bilbiltanii gama miseenjaraatiin yaada keessan ibsachuu dandeettu jechuudha. Kanaan alatti immoo bilbiltanii waggaa nu carraa isiniif kennine bilbila cufachuun aadi maleedha. Kanaafuu asirratti mee Saladdiin Sikimee mul'atu yaa jiranii mee as bahi Saladdiin nu mul'isaa jedhaa jiran keessummaa qaaliidha. Ammallee nama yaada bilchaataa qabudha. Ammallee dabalannee nama yaada bilchaataa qabu nama hegireen keenya kun akkam ta'a jennee wajjin yaadnu dabalannee dhufnee peejii keenya guddifannee YouTube chaanaalii keenyallee guddisnee jechuudha. Burqaa Oromiyaa ka jedhu subscribe gootan akkuma durallee isin beeksisaa turre. Maaliif jennaan yaada walitti finnee rakkina keessaa akkamitti akka baanu barbaadudha jechuudha. Furmaan yeroo ammaa kanatti barbaadamu. Bilbili kun amma cufate kaasime. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه جرى يسرع. اليوم السوما نانجاني كروي أكنا جميل بنا. أيه. يا ذاك سنة يا ذاك نشوف بربادة. جولة بيا من يجسودي جدو ركنا رجيتو كنا إلاجه. حيي إرجعك كلين سر جرتا ده برفض. لغة بتشودا فوري أما أسمع Danga yaman Saudi rakra jo kana akkanam jo warre gufte musuntane warre kale biye ke sakero fi karre kalbani diye sai dangalasani aye odumo ayane biye sana rabu kisani haragaru sagale dabani media tokkonis nama tokkonis sagale dabani bakkasanitti umati magala ke yamanin firarite gara ke satti nyaata male dugati male Saudin akka kana gartan kana firra nama yi qabun dandeenye ummanni keenya mootummaan dubbata jiru rakkina hamaa keessa jiranii hanga dandeetti namuu waan dandeessaniin keessatti warri biyya arabaa jirtan warri biyya biraa hedduu naannoo kana jiru quban qabu hanga dandeessanii dhiibbaa gootanii iyyitanii sagalee jara kanaa yoo hin taane yeroo xiqqoo booda jechuudha dhiituu saharaadha yoo akkam goone ta'uu fi dandeenya sagalee jara kanaa akitti gargaaran nuti waa wali qabne gargaaruu dandeenyu dhugaa dubbachuuf maaliif bakka isaan jiran sun murteessaadha wantichi dhaquun jiru rakkoodha bakka san dhiibbaa mootummaa irra godhu warra biyya keessa obboleen biyya qaba namni kun biyya keessa fira qabanii numa qabanii iyyinee fi mootummaan mugaaftanyaa walee jaalaa galchaa ture ta'ee xayyaara isaatiin ummata kana mootummaa biyya lama wajji dubbatanii bikkasan irraa bu'anii namuu ganda qaba lafa qotatan lafarraa dhufe qaba gandatti haadachaatanii dhiibbaa mootummaa irra godhu mootummaa naftanyaa kanarra jechi dhiibbaa mootummaa kanarratti akkam goone godhuu danda'e maal goone godhuu danda'e namoota hedduus si dhaggeeffataa nama 111 daawwataa jira ammaaf sagalee kan kee kana namoota kanaaf dhageessisime akkaataa itti godhuu danda'amu namuu sooshaal miidiyaa fayyadama karaa sooshaal miidiyaatiin dhiibbaa godhuu danda'ama viidiyoo gabaabaa dalaganii mootummaa Itoophiyaas ta'ee hayyoonni biyya san keessa jiran ummanni biyya san jiru ummata kana dhaqqabu akka qabu sagalee ta'uu fi viidiyoo daqiiqaa akka hin caalle wayii gabaabtuu namuu asirra na dhaga'u kun jechuu gabaabsee waraabee ummata kana yoo miidiyaa irra gadhiise sagaleen kun yoo guddate dhiibbaa godhuu danda'a. Inni achitti iyyuu hin danda'u warri biyyaa amma yoo rakkoo jira ta'ee walitti dhufuu hin danda'u karaa miidiyaa kanaan irratti dalaguudha. Akkuma amma isinirra jirtan kana viidiyoo gaggabaabtuu warri biyyaallee dhageeffachuu danda'u. Daqiiqaa akka hin caalle sagalee ummata kana akka isaan uummanni kun carraa biraa akka hin qabne akka dhumu nyaanni akka hin jirre biyyi oowwaa akka ta'e bishaan akka hin jirre yamaniin qawween akka isaan ariitee gaara keessa jiran. Suudii sababa dhukkuba kanaa akka rakkattee nama seenuu dhoorkitu. Carraan uummatanii dubartii fi dargaggoonni bakka san jiran yoo xiqqaate nama 150tu biyya amantaa keessa jira uummanni kun kumuuf deema mootummaan biyya sanii dhibeelleen irra jiraatu rakkoolleen irra jiraatu rakkoo irratti rakkoo waan ta'eef uummata isaatti gatuu hin danda'u addunyatti kolfaa qaanyeedha obboleeyyan isaatti fuudhee biyya isaatti galchee waliin tuu qaba yoo as ta'edha jeete uummanni kun biyya kana dhufee yoo dalagate fooqa Ameerikatti hin jaarratu biyyuma isaa sanitti ijaarrachuuf deema. Haadhuma isaa gargaaruu deema. Haadha isaa gargaaruu jechuun ammoo mootummaa san gargaaruudha waan biraati. Biyya sanatti mana ijaarrachuu jechuun biyya san guddisuudha waan biraati. Kanaaf wal irraanfachuun qabnu warri dhageessan sagalee gaggabaabduu viidiyoo gaggabaabduu waraabdanii akka uummata kanaaf sagalee taatan warri dandeettanii ammoo silaafuu waa erguufi kana jechuuf biyyi sunuu rakkoo biraa sunis gabboo namatti hin dhiibdu rakkoo biraa keessa waan jiruuf amma nama mana dachee
karama social media kana dhiibbaa gootanii mootummoonni lamaayyuu waliin dubbatan qofa uummanni kun furmaata argachuu danda'a karaa saniin akka dhiibbaarra godhan yaamicha waliin godhachuu barbaadeeti. Hayyee galatoomii ulfaadhu siin jenna yaada bareedaa nu kennite yaada bilchaataa nu kenniteef galatoomii ulfaadhu atillee namootaaf hedduu sirrii jiran barsiisii galatoomii ulfaadhu. Ayyeesh dhaggeeffataa biraa qilleensa irraa qaba. Hello. Waalaikumsalam. Sagalee sibira jiru nurraa hir'aa. Hai, libra sirmaati keekam. Libirra jirtaa asillee qilleensa irra jirtaa. Okay. Hayyee mee yaada maalii qabdaa? Egaa dhaggeeffattoon keenya qilleensa irraa baatee jirti. Mee dhaggeeffataan keenya kan xumuraa kun yaada hedduu bilchaataa kennee namoonni haala ittiin sagalee danda'e nu malleen illee bakka itti mallaqa gargaaruuf bakka san hin jiranii malleen kun dhaqqabuu dhabuu danda'a. Kanaaf jara kana mee haala kamiin gargaarra jennaan yaada dhaggeeffataan bilchaataa kenna viidiyoo gaggabaabduu waraabuudhaan yuutuubii wanti irratti feesbuuk irratti gadhiisuudhaani. Hayyee. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enu jedhu eessarraa? Wallah alhamdulillah. Enu jedhu eessarraa qilleensarra jirtaa? Hayyee. Hayyee. Sagalee kee mee xiqqoo isii sagalee kee. Hello kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya sagaleen isaa hin dhagamu dhaggeeffataa keenya dhiifama siin jenna sagaleen kan kee dhaggeeffattootatti hin dhagamu mee Saladin kanarratti maal jettame viidiyoo gaggabaabaa waraabuu irratti sagantaa keenyallee xumuruuf deemna maaliif magribni illee dhiyaatee jira waan ta'eef sagantaa keenyallee gama xumuraatti siin jirra jechuudha warroonni hagammaatti bilbiltanii yaada isinirraa fuudhuu dhabne dhiifama isin gaafannaa sirriitti irra deddeebinee dhiifama isin gaafanne jechuudha ammas dhaggeeffataan tokko bilbilee jira yaadni keenyas gara xumuraatti dhiyaatee jira sagantaan keenya boris iftaanis hin deebina. Hello. 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 Dhaggeeffataa keenya. Egaa dhaggeeffataa keenya sagaleen isaa hin dhagamu mee kanarratti Saladin maal jettaati? Yaada kana gara xumuraatti deemnaan gaggabaabsinaa waan isin gaafannu keessaa viidiyoowwan kana sheer godhaa namoonni hiriyoonni keessa namoonni biraallee akka arganitti akka dhaga'uu danda'anitti sheer godhaa namoota biraa nuuf dhageessisaa isiniin jenna kana malees immoo YouTube chaanaalii qabna YouTube chaanaaliin keenya gara linkii keenya viidiyoowwanti gaditti siqamee jira linkii san tuqaatii subscribe nu godhaa share like nu godhaa comment yaada keessan yaadni keessan nu jajjabeessaa yaada keessan isinirraa fudhannaa komachiisuun barbaannu gatii ta'eefu mee bilbila kana yeroo tokko kaasi cufatee ture durallee. Hello. dhaggeeffataan keenya ammallee irraa baafatee jira. Cufatanii isin komachiisuun barbaannu isin komachiisan immoo waan nutti hin fakkaatu waan ta'eefu. Hayyee biyya biraa irraa bilbilaa jiranii. Hello. Hello. Biyyoota biraa irraa namoonni bilbilaa jirtanii bilbilli keenya nu asii isinii deebisuu hin dandeenyu miskoola warri goota miskoola hin dandeenyu garuu gara osoo duraan taateen deebina baay'ee dhabamti rakkina koronaatiin mana keessatti deebine malee osoo duraan taatee bilbilee yaada isinirraa fuunaa nu bilbiluu keessaniif baay'ee galatooma yaadni keessan immoo yaada keenya akka ta'e sirriitti beekna yaadni keenya yaada walooti yaada tokkummaati yaada tokko irraa haasaa jirra waan ta'eef bilbiltanii akka yaada keessan nu jajjabeessitan yaadni keessan nuuf utubaa akka ta'e illee hin beekna irraa kaasme. Hello dhaggeeffataa keenya. Daqiiqaa yeroo tokko na ture qilleensarraa.
Hello dhaggeeffataa keenna. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Inni jedhu eessarraayi? Maamila keessan amaanii shabakatti nama wajjiite yeroo dura. Hayyee maamila keenna namoota yaada bilchaata nuuf kennaa ture keessaa tokko amaanii hayyee. Akkasii jechuudha amma yeroon kunillee gara xumuramaa deemeetiin jira asirratti yaada wahii kan mootiyyuu jechuudha adda ta'e si yaadachiisuu barbaadee dhimmumaa jechuudha waliif birmatu kanarratti. Hayyee. Innis jechuudha itti akka saba Oromootti yeroo sanatti jechuudha rakkoo hedduu harkaan qaba. Hayyee. Tokkoffaa ilmaan Oromoo tan jechuudha karaa yamanitti rakkataa jirtu tana kanaaf immoo diyyoo inshaallah furmaatee dhikahamaa sagalee sahaafii jettanii. Hayyee. Lammaffaa immoo diyyoo jechuudha dhibeedhaa dhibeen kun akkuma addunyaatti inshaallah inillee nurraa dhaabataa sadaffaa immoo diyyoo jechuudha akka sabaatitti wanti nutti jiru uummata keenya kawalloo kadhayamaa jiru kana. Hayyee. Kanallee akka sagalee taatan akka jechuudha miidiyaaleen akka dubbatu akka immoo diyyuu uummanni sirbaaf bahanii morman dhoofatan jedhan amma uummanni keenya kawalloo kun lolatti jira. Hayyee. Lola kana immoo diyyuu jechuudha akkatti lolamu wahiin lolamaa kanaaf immoo diyyuu uummata walloo kana qaamaan bira dhaabatuu dadhaban qarqaarsan jechuudha waan rasaasan bitataniin akka bira dhaabamu akka gargaaramu uummata walloo kanaan isiniif jirraa nuttuu yoo isin bira jira isin cinaa jirra jettanii akka sagalee taatanii akka jechuudha sagaleen uummata keenyaa dhagayamte roorrisni gama irratti adeemamaa jiru kun akka irraa dhaabatuudhaamsa dabarfatuu barbaada. Hayyee shi galata ulfaadhu. Akkasi kalaas qilleensarra akkasitti oolchaa kanallee immoo diyyoo akka irraa dubbatte nabdii qaba. Hayyee irraa dubbannaa waan hunda rakkoo Oromoo irraa dubbannaa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tasaasni keenya hanga ammaatti si waliin turre sababa salaatatiin salaanni ga'e waan ta'eef addaan kutuuf deemna. Hussein Muktar ergaa ati nu dabarsite nu gahee jira galatoomi sababa koronaatiin walitti dhiyaattanii yeroon koronaa ta'uu hin beektu addaanii fafagaattanii sababa koronaatiin walitti siitanii taa'ina nuun jettee amma namni mana tokko keessa waliin jiraatu alaa walitti hin dhufne waliin jirra bakka tokko jirra keessummaan keenya hundu akkana warroonni nu daawwataa turtan hundi keessanuu galatoomaa yaadota kanaa fi kan biroo dabalanne keessummas dabalanne yoomirratti wal argina. Bal'inaan kan walitti deebinu bor waaree booda. Bor waaree booda? Dhaggeeffattoonni keenya dhageettanii jirtanii hundi keessanuu gama feesbuuka kootiitiin yookaan immoo gama feesbuukuma kanaatiin walitti ka deebinu ta'a yookaan immoo gama feesbuuka Salaaddiin Tamaam jedhu walitti dhufnaa turtii hagammaatiin wajjin gootaniif baay'ee galatoomaa isin jaallannaa isin kabajnaa yaadni keessan nuuf utubaadha. Baay'ee galatoomaa isiniin jenna dhiifama wajjin amma yeroon kun yeroo salaataati yeroo badduu sana keessatti hundi keessanuu ilmaan Oromoo keessayyuu ilmaan muslimaa hundumti keessanuu kan amantaa kiristaanaa gama amantaa keessaniitiin kan amantaa muslimaa gama amantaa keessaniitiin rabbii keessaniitti iyyaa yeroo badaa kana keessatti salaataa du'aayii godhaati yeroo hamaa kana keessa akka rabbiin nu dabarsu hundi keenyayyuu wal jajjabeessuu qabna jechuudha yaada qaba jedha Salaaddiin yaada xumuraati yaadni kun yaada xumuraati isin jaallannaa isin kabajnaa akka muheetti turtii gaarii isin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja guyyaa hunda waan isin himu walaloo babbareeddu waan isin boharsu waan isin gammachiisu isiniif qabadhee dhufa akka nu hordoftan yaadni keessan nuuf utubaadha gama Salaaddiinitti. Yeroo Salaaddiin dura sun ta'in Salaaddiin hayyicha keenya qeerricha keenya yaada xumuraa isatti isin dhiyeessa ammaan immoo waan isin jechuu barbaadu keenya kana YouTube channel keenya subscribe nu gochaa YouTube channel qabna subscribe nu godhaa yaada kana share godhaa namoota hedduu bira akka nuuf ga'uuf godhaati ammallee immoo wanni isinirraa barbaannu namoota sa'aatii akkanaatti yoo kan waraabdan taate namoota hedduu argachuu dandeenya sa'a akkana nutti toluu danda'a warroonni jettan jechi keessan nuuf murteessaadha waan ta'eef sa'aatii kanas koomentii jalatti nu barreessuu dandeettu hundi keessanuyyuu mee sa'a akkanaati hanga akkanaatti osoo nuuf waraabdanii nutti tola jettanii yoo koomentii nu gootan sa'a sanitti nu qophoofne isiniif ajajamoodha wanni isinirraa eegamu share invite gootanii hiriyoonni keessan akka isin waliin daawwatan warroota bilbilaa jiran immoo dhiifama nu godha dhiifama bilbila amma isinirraa keessummeessuu hin dandeenyu warroonni biyya biraarraa bilbilaa jirtanillee nu isin deebisuu hin dandeenyu yeroon amma salaanni gahee jira nu biraa jechuudha salaata magriiba salaanna kanaafuyyuu galatoomaa nuuf jiraadha isiniin jenna yaada xumuraa anti isin kenna Salaaddiin.
hayyee yaada gabaabduu xumuraaf taatu wayii wanni ni qabu tokkoffaa akka hojmanetti wanni isinii kennuu barbaadu jiraate dhimmi kun maal ta'uu qaba maaltu furmaata jettaniitiin itti yaaddanii bultanii sagantaa yeroo itti aanu irratti qophooftanii hundi keessanuu gaheen tokko tokkoo keessanii warri liivii waraabuu yeroof haalli isinitti hin mijaanne wanni gochuu qabda yoo jiraate liivii waraabame kana sheer gootanii ummata hunda bira qaqqabsiisuu warra hiriyoottan keessanii wajjin irra mari'attanii irratti dhiyaattanii yaada irratti kennitanii obboleewwan keenya ibidda abbamerra bu'ee guba akkuma jedhan sayyaa obboleewwan kiyya nu warri achi miidhamaa jiru obboleewwan keenya kadhalaas kadhiiraas hunda isaaniitu iyyuu akka nama asitti ufii dhahamee gaafa isaan achi dhahaman asiinutu dhukkubsata waan ta'eef dhimma kana raftaniin bulinaati bakka jirtanitti immoo ergaan dabalataa yeroo hamtuu tana keessatti warri sagantaa keessa yeroo waan hin taane irratti dabarsaa jirtan haalli addunyaa tana amma koontiraan isaa xumuramaa jira natti fakkaata waan ta'eef wallaahi ergaa xumuraan ani isinii dhaamu akka nama tokkootitti warri hin salaanni rabbi adara rabbi isinirratti haa ta'u warri salaatan salaata yeroon salaatuun adara rabbi isinirratti haa ta'u warri wal geettanii teettanis dhibee koronaa rabbitu fide rabbitu nurraa deebisa du'aayii bakka jirtan hundatti dhukkubsataa keennaafis rakkataa keennaafis du'aayii hin dagatinaa salaata shananuu keessatti obboleewwan keessan yaadachuun amaana rabbii isinitti haa taatu an ergaa biraan qabu ergaan kiyya kanumaa sa'aatii akkuma amma isinii kaasan sa'aatii isinitti haalli mijatu maamila hedduu argamuu hin danda'amu yaada nama bal'aa irratti argachuu danda'an koomentii irratti barreessitanii erguu hin dandeettan gama kootiin xumure assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yaadni akka inni hajmuneetti kaa'e kun baay'ee bareedaadha maaliif jennaan sagantaan kennetti fufaa gama fuula duraatti itti deebina waan ta'eef maal jedheeni beekta akkam rakkina kana furmaanni jiru maali ka jedhu akka hojmaneetti qabatanii yeroo nu sagantaa keenya irratti deebine gaafii deebii keessan immoo dhiyeeffattanii yaada keessan dhiyeeffattanii akka nu bilbiltan kabajaan isin gaafannaa nagayaan tura warri kallattii gootinis bilbiltanii har'aaf na dhabda yeroo itti aanutti qophaa'ee bilbila isinirraa kaasuuf qophii dhiifama isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajattoota dhaggeeffattoota keenya tamsaasni keenya kan hanga duraarraa isin tamsaasaa turre ammaan nu gahee jira. Kanaaf yeroo isin sa'aatii isin irratti nu deebi'a sa'a isin itti nu beellamte irratti deebi'uudhaaf qophiidha. Kan isinirraa eegamu sheer godhuudhaan YouTube kan keenya subscribe nu gochaan waliin turre isiniin jenna. Egaa kabajattoota keenya namoonni hedduun bilbiltanii bilbilee isinirraa ka'uu baate sababa biizii ta'eef dhiifama isin gaafachaa sa'aatii yeroo itti isinii dhufnu qofa nuuf beellama akkasiiti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Nu jiraadhaa isin jaalannaa lammii haa walii birmannu. Bye bye.